بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين آخرة إيقا ديكا شانين دورة سيني إيقا آياتا تاكا لاما سدي أفرين كان لالله أنكا سان نوغيستي أفرين كان لالله إن شاء الله. ربي نوالا بسو أنكسو إريوتا خيسان بايتي قدا درسي إيغا أني وقون قراسيسو سرّيدا سلا أكا جيتشان رخاينتي سورة فاتحة جيتشا توكو ترخاين سورة فاتحة قفوسونتي سورة سات أنكا كمغان هايستي سورة أفرشان قراوني دنديما غرو وقون قرايسواني أكاتا انتي قرايسون قبا namni hundinuu akkaataa itti waan dabarsuu qaba. Ayata Afreen kanarra kana qofa waniin fideef jechiniin amma dubbadhu suura juuza amma kana keessatti inshaallah labziis qaraanee hiikaa wajjin qabachaa oguu deemnu ayatoota yookaan suuraa biraa keessatti dhimmi asitti agarru jechoota yookaan barreeffama keessatti dhimmi asitti arkinu ayatoota biraa yookaan suuraa biraa keessa yoo dhufe akka haaree isinitti hin taaneef adda faffacaasaatiin himaa deema. Waliigallee irraan deebi'a. Barreeffama suuraa Faatihaa ayata Afreen kana keessatti waan as keessa jiru barreeffama as keessa jiru dhimma dhaamsa isaanii takka takkatti adda babaasaa yaana. Fakkeenyaaf qubeen baatummaa himti. Asitti qabxii sadiin as keessaa baasee baa kisraa qabdu laam kisraa qabdu hamza wal qabsiiftuu fi laam yookaan aliif fi laam sukunaa. Dhimmi kun maaliif dhufa? Maal dabarsa? Maal jechuusaati kan jedhu qabxii as keessaa qabannee ayat juuza soddommanuu keessatti yoo baa kisraan dhufte maal jechuu deemti? Hiikkaan sii maali qofatti? Yoo laam kisraa dhufte hoo hiikkaan sii maali? Al kajennu kunoo hiikkaan sii maali? Qabannee deemuu qabna. Yoo akkas hin taane bismillaahi rahmaani rahiim maqaa rabbii allaa ta'een eegale yoo jenne ayata guutuutti himne malee gizee hunda jechuma tokkichaa kana qofa qabannee deemna. As keessatti haan kisraa jettu maal dhaamsa maal dabarsiti? Takka takka hubachuu qabna. Yoo kana hubanne qofa bakka biraattis dhaamsii quraanni yookaan ayaanni dabarsuu kana jennee hubachuu dandeenya jechuudha. Maashaallah. Egaa akkaataan itti isin qaraasuu dura dhaamsa yookaan waan as keessa barbaachisu waan adda beekuu qabnu eegaan adda baase booda waan as keessatti beekuu qabnu eegaan adda baase booda qobattis adda babaasnee qobattis kaalaalleeti walitti deebisnee sagalee yookaan jechoota walitti deddeebisnee hiikaa isinitti hima keessaa isiniin gaafadhaa isinis barreeffattanii sammuu qabachuu qabdan. Sammuu keessatti yoo qophooytan lakkoofsa takka naa barreessaa. Keessaafuu dhimmi kun namni akkaan laalchisu waalaikum salaam yaaddaa. Dhimmi kun namni irra xiyyeeffadhee barattoota kiyyaa kan seera huruufaa naa hojii barachaa dhufee labziidhaas qara'uu eegallee labzii suuraa oguu qaraane hiikkaa isaatis
bara hubachaa deemna waan hin jee baallama seeneef jecha. Kanaafuu ammallee kabiraa hiikkaan himu kun jecha tokko tokko irratti hin kaaya malee adda babaasee ibsaa wajjin hin kanu. Akka darasaatti isinitti himu, akka sheekaatti isinitti himu. Akka nama ammaan tana jecha arabaa hiikkaa kallattii qofa hubachuu deemuutiin isin hima. Mee warri qophooytan lakkoofsa takka takka barreessaa ittiin fu maashaallah. Egaa as keessatti baa ni qabna asitti kisraa qabduu jira. Maal jechuudha ni ilaala. Asitti illee laamis kisraa qabduu jira. Ammas al hajawwi keedduu qabna. Hamza wal qabsiiftuu fi laam sukunaa asin ni qabna. Asin ni qabna. Asin ni qabna. Asitti illee ni qabna. Maal dabarsiti? Bakka hedduutti qubeen al jettuu hiikkaa qabdi. Hiikkaa qabdi. Ammallee qubee yookaan waan itti maxxantee dhaamsa dabarsituu jira. Walii galla. Kanaafuu inshaallah dura osoo bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Qaraane. Egaa dura baanii galla. Qubeen baa fi qubeen laam. Qubeen baatii fi qubeen laam as keessatti huruuful jarri jaamti. Qabaddaa. Qubeen baa kisraa qabduu fi qubeen laam kisraa qabdu as keessatti agarru tan biraallee ni jirti. Wanni isaan dabarsan dura huruuful jarri jechuun afaan Oromootti maxxantuu jechuudha. Qabaddaa. Maxxantuu jechuudha. Maaliin maxxantee dhufti? Maxxantuu duraati akka Arabiitti akka afaan Oromootti maxxantuu boodaati. Maqaa yookaan bamaqaa wajjin dhufti. Biraan deebi'a. Maxxantuun tun maqaa yookaan bamaqaa bakka bu'aa maqaa wajjin dhufti. Duratti Arabiitti. Egaa hojiin isaanii dhimma wahii kan dubbatamuu deemu san dabarsiti ibsiti. Fakkeenyaaf baankii siraa akka afaan Oromootti qubeenaati. Baankii siraa qubeenaati akka afaan Oromootti. Akka Ingiliffaatti baay jechuudha. Afaan Amaaraatti galee jennee kan dubbannu. Qubeen baa kisraa qabdu dhaamsiisiin dabarsuun ni ilaalla. Afaan Oromootti ilaalleeti afaan Oromootti hubanneeti Arabiitti deebina. Qubeen laam kisraa qabdu ammallee akka afaan Oromootti maqaatti maxxantuu booda qabadda. Qubeen laam kisraa qabdu afaan Oromoo maqaa siin jira. Maqaa kana hogguu ibsinu baankii kisraa jecha kana taati. Ammallee laam kisraa qabdu jechatti xumuraan jennee dubbisna. Fakkeenyaaf Ali maqaa yoo maqaa jenne Ali maqaadha. Yoo naatti daane Aliin jenna. Irraan deebi'a. Afaan Oromootti bakka duwwaa kana yoo Ali jennee barreessine Ali maquma isaa isuma qofa himne. Garuu Aliin yoo jennee naatti goone
dhimma gocha wahii kan aliin raawwatamte jechuutu asiin jira. Kanaafuu arabii yoo barreessine bi'alii alii maqaa nama tokkooti bi'alii yoo jenne aliini wanni godhame jechuudha. Naa fudhan akkasumatti yoo laam kisraa qabaatte ali kana faa qubee faa jechuun xumurra. Oguu tana maal ta'a aliif wanni dalagamu kan hajaarraa qabu kan irraa waan san qoodarraa qabu kan dhimma eenyu hatee aliif kanni aliifimii usmaa'iliif geessi. Kanaafuu dhimma kana itti fayyadamna qabaddaa kun akkana kan biraa al hajanu arabitti jechi al jiru kun akka ingiliffaatti akka afaan oromootti hin beekne artikilii jedhama. Artikilii keessaa fayyadamnu san hojiinsaa na hordofuu jirtanii hojiin al jecha al jiru kun ammallee arabii keessatti maqatti maxxanee maqaa duraan dhufa. Qalbii maqatti maxxaneeti maqaa duraan dhufa. Hojiin jecha kanaa maqaa beekamaa jechuudha. Maqaa waan beekamaa jechuurraan deebi'a. Jechi al jedhu arabii keessatti dhimma maqaa duraan maxxanee maqaa dhufaa wanni dabarsu maqaan irraa haasawamu jiru yookaan haasawuu deemnu maqaa waan beekamaa jechuudha. Akka afaan oromootti hiikkaan jecha kanaa akka afaan oromootti cha jechuudha. Cha yookaan dhiiraaf akka dhiiraaf fudhannaa cha jenna. Maqaa wahiitti jecha cha jedhu kana yoo dabale fakkeenyaaf nama yoo jenne nama akkam ni beekna. Nama yoo jenne nama akkam nama hin beekne dhiira ta'uu dubartii ta'uu hin beekne nama bakka nama adamirraa eegalee anaa fi haganaatis ifaami nama. Naas yoo jenne naas nama jedhe ni beekamaa namni kun. Nama tokko beekamaa godhuudhaaf arabii keessatti jecha kanatti daballa. Hamzaa wal qabsiiftuu fi laam itti ugguu daballee shaddaa fudhannee daleeyna. Maaliif kanama dura seera laamu shamsiyaa fi laamu qamariyaa laallee jira. Annaasu nama beekamaa. Namni kun beekamaadha. Yoo afaan oromootiin nama tokko beekamaa abaluu jennee baasnu ta'e jecha asitti idaana. Jecha kam chaa jennee chaa. Namicha maal jechuun namicha jechuun baay'inni isaa meeqa? Na barreessaa mee namicha. Afaan oromootti namicha yoo jenne maashaallah nama jechuun hin beekamu. Namicha hogguu jennu namni kun ni beekamu hin beekamu. Namicha, namitti, gurbicha, dubara, dubartii. Namni kun ni beekamu hin beekamu. Egaa
dafa barreessaa yeroo akka nurraa nyaadamne eegas booda jecha kana adda babaasaa waliin naqaa deema. Ni beekamu hin beekamu. Maashaallah jazaakumullahu khairan jazaa. Namicha oguu jennu tokkichaan san hakkami. Namichi tokkichaan fedhu kan makiinaa oofu namicha makiinaa oofu namicha qallaa namicha maarree kan dhimma beekamaatu kurraasuu jiru. Waliigallee kanaafuu qabxiin sadeen tun suuraa Faatihaa keessaa sagalee yookaan huruufa sadeen kana qabannee bira dabruu qabnaa. Inshaallah gara tafsiiraatti deebina. Haala kanaan jecha kana jecha afur qabna jennee ilaallee jecha afur qabna. Bismi Allah Ar-Rahmaanii fi Ar-Rahiim qabna. Dura hogguu himnu bismillaahi jenneeti gocha kana takkaa'u jecha kana hiikna. Hedduun keenya dhugaa. Bismillaahi maqaa Allahaatiin jennee garuu jechi kun dhaamsa yookaan waa sadiitu walitti deebi'ee hiikaa tokkichaa fassaru kana ta'a. Sadeen baakisraa ismi Allah ismiin maqaadha. Allah maqaa gabbaramaati. Gooftaa uumuu hunda uume. Ismallah yoo jenne ismillah maqaa Allah qofa. Dhaamsi as keessatti dabaruu deemu ismillah maqaa Allah qofa dhaabbanne. Baa Israa'ootiidhaan maqaa Allahaatiin jenna. Baan qubee tana fudhanna jenne baa Israa qabdu. Ismiin maqaa jenneen. Allah isa dhimma isaa irraa dubbachuu deemu. Egaa akka dubbannetti maqaan Allah jedhu kun hamza wal qabsiiftuu fi laam qaba. Irraan deebi'a. Maqaan Allah jedhu hamza wal qabsiiftuu fi laam sukuna qaba. Allah hogguu jennee dubbisnu gooftaa maqaan isaa Allah jedhamu beekamaa jechuudha. Waliigallee irraan deebi'a. Akka seera hamza wal qabsiiftuu fi laam sukunaa isinitti himetti ilaa jechi kun yoo kanarraa baasne yoo al hajuu baasne wanni fudhatu yoo hamza wal qabsiiftuu fi qalbiin hordofi yoo hamza wal qabsiiftuu fi laam tana irraa baasne ilaa jechuu ta'a. Irraan deebi'ee qalbiin hordofi obboleeyyan kiyyaa. Qalbiin hordofa. Dhaamsa kana keessatti ulaagaa tooyidul uluuyyaa keessatti shuruuxaa fi maarree sheekan waarimee san ni yaadattan jeeti yaada. Yoo hamza wal qabsiiftuu fi laam hin qabaanne ilaah jechuudha ta'a. Ilahaan kun gabbaramaa fedhe haa ta'u. Jechi ilaa jedhu kun gabbaramaa jechuudha. Gabbaramaan kun hami hin beekame. Fedhuu dhagaa ta'a, fedhuu muka ta'a, fedhuu aduu ta'a, waan fedhe haa ta'u. Ilaa jechuun gabbaramaa hunda walitti hammata. Waliigalu jira. Mi'oonni ijoo jiru isinii gala. Akka qabxii irra deebiitiin kana hundaa isinitti hima. Dirqamaa gadi fageenyaan hubachaa deemnaa ani gaa isinii mee.
Wanni ni muhadaraa miti. Abadan. Ogguun asii bee waa hin deemu sababaa fi maal akka ta'e akka barnootaatti hima malee akka muhadaraatti himu gurra si calawu. Dhimma kana waliittiin deebi'uu abadan hin harkattu. Juuza 30 keessatti yoo qaraate jecha kun ni dhufaa dhaamsa maal akka dabarsu gochuu qabda. Allah yoo jenne irraa dhiisnee ilaah jechuun gabbaramaadha jenne. Gabbaramaan hin beekamu. Akka nama jennee namni hafe haa ta'u jenne san ilaah hajoo kun gabbaramaa hin beekamu. Garuu yoo alii fi handuraa san goone ilaa beekamaa jechuu kan nuti jira. Sababa hamza wal qabsiiftuu fi laam dhufteef jecha ilaaha Allah jennee fudhanne. Allah jennee fudhanne. Maaliif gabbaramaan jennu gabbaramaan dubbachuu jiru san isa maqaan isaa Allah je'ee yaamamu. Kan gabbaram waan ibaadaa ta'e hundaa waqa godhatu jechuudha. Irraan deebi'e obboleeyyan. Yoo ilaa jechi gabbaramaa jiru san irratti hamzaa wal qabsiiftuu fi laam suknaa itti ida'amtee walii jecha tokko goone Allah jennee dubbisna. Allah. Maal ta'u agarsiise? Gabbaramaan kun kan duraan hedduu san keessaa tokko beekamaa jechuudha fudhanne. Gabbaramoota hedduu san keessaa isa beekamaa ta'e kan moggaafamni maqaa isaa kan jalqabaa Allah jedhamee yaamamu. Allah jedhamee yaamamu. Hayyee qabanne. Gooftaa beekamaa isa waan hunda uume jenne. Allah hajaamu. Hayyee. Ismiin maqaadha jenne. Ismallah. Maqaa Allahaa. Maqaa gabbaramaa beekamaa kan dhugaa isa Allah maqaan isaa Allah jedhamu baayootti ni daale. Isa maqaan isaa Allah jedhamee beekamu baa kisraa dhuguutti daane bismillahi jenne. Bismillahi dhuguu jenne maqaa gabbaramaa isa Allah jedhamu saniin jechuudha. Maqaa maqaa Allahaatiin baan kisraa san as jirti. Maqaa Allahaatiin bismillaahi akkan oguu hiikan hedduun namaa oguu hiikan bismillaahi maqaa Allahaatiin maqaa Rabbiitiin jaanii deeman. Baan tun bikka hedduu dhuftiiti. Egaa ayata keessa suuraa keessa juuza 30 keessa woowiin bakka baa woo fataa qabduun dhufuun mala. Kan biraatiinis dhufuun mala. Sababaan wanni kun dhufeef dhaamsa ni jijjiira. Inshaallah ni ilaalla. Asuma keessatti ni jira. Woo fi maariinis. Kanaafuu bismillah jechuun maal jechuudhaan jee? Bismillah. Meedi barreessa. Bismillah. Bismillah. Barreessi dafi. Maaliin jee? Maaliin jee? Irra deebiitiin booda takka takkatti sin gaafadha. Maashaallah seenaa warri dhuftan. جزاكم الله خير الجزاء. أيه بسم الله جيشون مقا اللهاتين مقا اللهاتين مقا اللهاتين اللانسن جيش لما تقودانا في الرحمن هيكا كالتين رخانجي الرحمن Allahan sanuu gabbaramaan keenya gooftaan beekamaan Allah jedhamu kan maqaa isaatiin jalqabnu sanuu
maqaan isaa kan dabalataa Rahmaan jedhamuudhaan kan beekamu. Irraan deebi'a. Maqaan isaa kan dabalataa Rahmaan jedhamuun kan beekamu. Ammallee Rahiim jedhamuun kan beekamu. Maqaa isaati. Isa Allah gooftaa gabbaramaa beekamaa Allah jenne san kan maqaan isaa dabalataa Rahmaan jedhamee yaamamu. Ammallee Rahiim jedhamee yaamamu. Ifaami. Jechi bismi yookaan bi'ismi jedhu gabaabsinee jennu kun maqaan irraa dubbachuu jirru maqaa sadiitu jira as keessa jalqaba kanatti. Irraan deebi'a. Dhimmi bismi jedhu kun maqaan kun walitti aanee ka jiru sadeenuu ni ibsa. Bismi maqaa Allah gabbaramaa Allah jedhamu maqaan isaa inshallah sifa wanta aqidaa keessatti maal ibsaa waan jiru bal'inaan laalla. Asmaa Yusufaat keessatti maqaa gabbaramaa beekamaa Allah jedhamu san Ar-Rahmaan ammallee kan maqaan isaa itti aansinee dubbisnu Rahmaan jedhameen beekamu ammallee maqaan isaa kan sadaffaarra dubbachuu maqaa isaa saniin eegaluu deemnu Ar-Rahiim jedhamu jechuudha. Walii gallee kanaafuu jechis mijaa'u maqaan kun har'aa dubbachuu jiru Allahas ni hima Rahmaanis ni hima Rahiimis ni hima. Egaa Allahan kun hiikkaan isaa gaafa suuratul Ikhlaas seenii barrinaaf hiikaa suuraa Ikhlaas keessa laallaa keessatti tafsiira irratti miti. Aqiidaa keessatti Rahmaan jechuu fi Rahiim jechuun hiikkaan isaa tokko. Naha arjoomaa jechuudha. Rahmaan fi Rahiimiinis hiikkaan tokko garuu dhaamsa bakka adda addaa qaba. Hiikkaan isaa afaan Oromoo yoo ilaalle nahaa yookaan arjoomaa jechuudha. Nahaan rifataa kan namaarra kutuu ni beektan afaan Oromootti. Arjoomaa jechuun kan waa hannu jechuudha. Kan rakkataa gargaaru jechuudha. Kanaafuu Ar-Rahmaaniin kun tafsiira irratti ni himanii hiikkaa maal bakka bu'aa muuminaa fi kaafira addunyaarra bakka bu'aa. Rahiimiin kun muumina qofa aakhira bakka bu'aa ifa jeetii yaada. Kanaafuu bismillaahi ar-Rahmaan Rahiim jechuun maqaa gabbaramaa beekamaa Allah jedhamu. Kan ammallee maqaan isaa dabalata Rahmaan jedhamee ammallee Rahiimis jedhamuudhaan moggaafame. If moggaase. Saniiniin waan hin godhu deemu eegalaa jechuudha. Bismiin kun qulfiidha. Waan hin godhu deemu kana maqaa isa gooftaa beekamaa Allah jedhamu. Kan ammallee maqaa biraa Rahmaanii fi Rahiim jedhamu yookaan hiikkaan isaanii nahaa fi rabbii nahaa fi arjoomaa ta'e san maqaa isaatiin jalqabaa jechuudha. Qabaddu bira kuti. Kun ifa. Hayyee ayni lammaffaa al jenne hamdiin galata jechuudha. Qabxiin duraa qabxiin guddoon hamdiin galata. Galanni kun kan hin beekame qalbii naannoo hordofii dhaamsa sadeen irratti rarreessinuu jira. Hamdiin galata. Galata fedhee haa ta'u. Naman galatoonfattu asaanti saanaa galatoomi taankis maarroo hedduudha. Hamdi garuu alhamdu jenne faaruun hundinuu lillaahi jenne. Rabbii gabbaramaa beekamaa Allahaa ta'eef jenne.
Ifaami irraan deebi'a. As keessaa gaafachuu deema. Alhamdiin faaruudha. Galata yookaan faaruudha. Alhamdu hogguu jennu faaruun dhimma irraa dubbannuu beekamtuun faaruun hundi haa taatu tafeetii haa taatu faaruun beekamtuun jechuudha. Lillaahi Allahaafi jenna. Allahaafi. Ifaami waniin jiru. Hayyee. Allahaafi. As keessatti afaan Oromootiin barreessaa. Alhamdu ka jenne faaruun Allahaafi jenne ilaasitti. Faaruun Allahaaf jenne. Alhamdu faaruun beekamtuudha. Allahaaf. Qubeen tun tamimee naaf barreessa. Allahaaf ka jennu afaan Oromootti faan ife. Qubeen faatun maaliif seente? As keessaa barbaadaanatti himaa. Isinitti himeetiin jira. Faaruun Allahaafi hogguu jennu faaruun Allahaafi alhamdu lillaahi jenne qubeen faatun maaliif dhufte? Maaliif dhufte dafaa? Daqiiqaa ni qabna hayyee. Qubeen faatun maaliif dhufte? Yaa Rabbi shabaqa tolchii. Allaaf qubeen faatun maaliif dhufte? Barreessime. Abdallaa yaa Rabbi tolchii birama warra shabaqni didee kan sheeris godhadhaa boodarra deebitanii ilaaltanii hiriyoota keessaniis invaayitii godhame. Maashaallah hiriyoota keessaniif invaayitii godhaa sheeris godhaa qacellotti. Qubeen mi'a nama sirri na deebisuun barbaada. As keessaa himeetiin jira bara. Qubeen faatun maal bakka buutiin jee barreessaa. Maal bakka buutiin jee? Reefuu dubbannee bara. Maashaallah. Jazakumullahu khairan jazaa. Allahu akbar. Maashaallah. Hayyee warri baa bakka bu'u. Baan ni jirti as keessa? Nam tokko moo nam lamaan harkee faantun qubee laam kisraa tana qabadhu. Himeetiin jira. Alhamdu faaruun lillaahi Allahaafi. Jecha kana dabaasnee ilaalla. Bikka biraatis hedduu dhufa. Laam kisraa liin laam kisraa qabdutun jecha faa kana taati. Inni Allah jennu kun jecha kana. Jecha lameen kun maaliif waliin maxxanee laam kisraa taate? Hayyee as keessaa wanni qabnu akka seera huruufaa amma dura sukunaa dubbifamaa sukunaa qabu walitti aanee dhufe qubee isa duraa sukunaa dubbifamaa sukunaa qabu ta duraati facaasne jenne. Laalias laam kisraalli hamzaan laam meeqaa jira? 3 jira. Laam kisraalli aliif hamzaa hayyee
laam sukunaa ammallee laam sukunaa laam fataatii fi aliif qabdu jira. Qubeen tun kisraa qabdii hamzaa wal qabsiistuudha tunis sukunaadha sukunaan hin mul'attu tunis sukunaadha. As qaceelloo laal qaceellootti as laal sababa keezii hojii sitti himuu deema. Qubeen hamzaa wal qabsiiftu yoo dubbachiiftuun ishii duraan jiraatte sukunaa zeeroo fudhattii ni dhabamsiisna. Hayyee itti aanee ammaas laam sukunaa qabdu lamaa walii aanee dhufe. Laam duraa laam sukunaa qabdu ta duraa ni dhabamsiisna. Oguu dhabamsiisne laam kisraa lamsaa killil jenna. Haan kisraa qabdi. Laam kisraa lamsaa killil oguu waliin maxxansinu laam kisraa qabdi. Laam itti aantu sukunaa qabdi. Laam sadaffaa fataata qabdu hogguu finnu waliin maxxansuudhaaf maal goona? Qubeen duraa laam sukunaa qabdu jecha shaddaa fi aliif gooneeti haa asii maxxansina. Kanaafuu akkam taate qubeen lillaahi jettu sababaan asii maxxantee lillaahi itti jechuu dandeenyeef jechi addaa yoo baasne laam kisraa Allah li fi eenyuuf Allahaaf jennee barreessina. Sababni silaa akkana barreeffamtu sababni jecha kana lillaahi jenneetti barreessineef waan qubeeleen sirna tuqaalee yookaan sirna barreeffama boca barreeffamaa keessatti yookaan qubeen dubbifamaan sukunaa qabu walitti aanee yoo dhufe maal goone jennee ilaalle keessatti maal ta'e laam kisraatuun laamumaan reefuun tana barreesse. Tajaajilun san kanaafuu alhamdu faaruun lillaahi laam kisraatuun qubee faa godhatee kana booda yoo jecha kanaa dhufe ni dhufuuf ta'a bakka hedduu dhufuu ta'a. Mulii irra deebi'ee isinitti himuun arra akkuma gaafa duraa san hayyee Allahan maalin jee alhamdu faaruun lillaahi Allahaaf Allahan faaruu faarfamuu haqa godhu sanuu rabbi maalin jee taligaan jee aqiidaa keessatti rabbi inni Allaha san kan faaruu hunda kophaa isaatti haqa godhatu san rabbi taligaa rabbi jechi rabbi jedhu taligaa jechuudha. Taliguun to'achuu fi tajaajiluu jeetiin himee jira aqiidaa irratti. Jechi rabbi jedhu taliguu jechuu afaan Oromootti. Taliguun taligaan tun maal jechuu if keessaa qabdi? To'achuu fi tajaajiluu if keessaa qabdi. Kanaafuu rabbi al-aalamiin jechuun waan aalama ta'e except Allah waan rabbii ol ta'e isa qofan ta'in wanni uumama ta'e hundinuu aalama jedhama. Qabaddu. Aalama jechuun waan rabbii ol ta'e isa Allah jennu gabbaramaa beekamaa Allah jedhamu san wanni ta'e hundinuu uumamni hundinuu aalama jedhama. Namni tokko namaa fi jinnii fi maal jedhanii ni fassaranii akkasittis hafassaru ni fassara. As-samad jennee hiikaa al-aalamiin jennee fudhanna. Kanaafuu wanni rabbiin ta'e hundinuu uumama wanni uumama ta'e hundinuu aalama jedhama. Kanaafuu maal jenne alhamdu faaruun lillaahi Allahaafi Allahaan faaruu haqa godhatu sanuu Rabbi taligaa al-aalamiin taligaa aalama hundaa hatee jechuudha. Taligaa aalama hundaa irraan deebi'a. Alhamdu faaruun lillaahi Allahaafi Allahan sanuu Rabbi taligaa al-aalamiin aalama maraa kan teessaniitu faaruu haqa godhate jechuudha. Egaa ar-rahmaani dubbadeetiin jira ammallee ar-rahiim inni san kan
waan aalama teessan waan aalama ta'e kan taligu saniif nahee arjoomuuf jechuudha. Rabbiin aalamiin rabbiin uumama hundaa yookaan taligaa waa hundaa katee Allaan san Ar-Rahmaan isa waan taligu san hundaaf nahee arjoomuuf tajaajiluu keessatti isa nahee fi to'atee arjoomuuf ammallee kunis akkasuma Ar-Rahiim ammallee inni kun addunyaa irratti uumama isaa hundaa aakhira irratti warra muuminaa haamani qofa jenneen ifa irra deebin ifaami ifa irraan isin gaafadha jecha kana ittiin seenu hanquma kana irraan isin gaafadha takka takkatti isinii galee jira yoo jechiniin ja'u jiru kun isinii galee lakkoofsa 9 naa barreessaa warri isinii gale gaaffiin as keessaa waan hin qaraa isa keessaa hin gaaffii gaafadha. Suuraa Faatihaatiin qaraa'isu jira. Suuruma Faatihaati. Suuraa Faatihaa ayata tokkoffaa irraa ilaan qaata afuraffaatiin jee. Hadiir Maammaa taliguu jechuun afaan Oromooti gaan akkaan itti beekuutu akkasii akka isinii galuuf jeetiin taligaa hogguu jennu to'achuu fi tajaajiluudhaan jee. Kanaafuu akka naannootti sirreeffachuu dandeessan an akkaan naannoo Hararitti kan hin beekun dubbadde mee warri isiniif galee lakkoofsaan jee barreessaa maashaallah isiniin gaafadha qophaawaa isinii galuu keessan akkanattiin isin gaafachaa laala inshaallah maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa kanaafuu inshaallah yaa taliilaa viidiyoo amma seenteensaa walaajii siyaamsisaa kan walaajii siyaamsisnee jeetaan ayye maashaallah hanga kana fudhanna bismillaahi jee maal jechuudha bismillaahi barreessi bismillaahi isinii galuu keessan isin gaafachaati ilaala bismillaahi barreessi bismillaahi Fatihaa Muhammadiyaan afaan Oromooti gaa kanumaan ani beeku. Barreessaa. Hayyee waniin jee bismillaahi hajennu. Bismillaahi jechi bismillaahi jennu kun afaan Oromoo barreessin jee. Hiikkaasaa kan hin hamneem. Allahu Akbar maashaallah warri qalbiin eegaa akkana kunu guutaa qubeen baatuun maal ji'ee wanni niin barreessu jiru jira. Hiikkaa yoo dhaamsa qubee baa kana irraa dhiisne yoo baa kisiraa qabdu afaan Oromootti irraa dhiisne maxxantuu jenne san irraa dhiifne hiikkaa biraa kanna. Kanaafuu hiikkaa kallattii argachuudhaaf himni kun wal qabatee jiraachuudhaaf waan barbaachisaa ta'e maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Allahu Akbar maashaallah jazaakumullahu khairal jazaa. Allahu Akbar mee takbiirtaa uwwisaa daqiiqaan qabnu kana Allahu Akbar mee takbiirtaa fi ililli maashaallah lallabuun kiyyaa lallabaa oolus yoo akkanatti hubattan anaaf gammachuudha. Maaliif rabbiin bakkaan naagee jeeti yaada. Maashaallah maqaa Allahaatiin jazaakumullahu khairal jazaa. Allahaatiin maqaa Allahaatiin maashaallah
ammallee arrahmaaniif arrahiim hiikka akkaataa lamatti himee dhaamsisaa tokkuma gaafa aqiidaa keessa tooyiduu asmaa wasifaat keessaa bal'inaan maqaa rabbii himnu faffacaasnee jecha raamaan jiru kanarra guyyaa lamafaa turuun mala sa'aa lamafaa tanaafuu ammaaf dhaamsa kallattii qofa qabannaa maashaallah barreessa الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ما شاء الله أكنا ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء الله أكبر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جنة بيسوس دندنيا الرحمن الرحيم جنة يخاولي تامني بيسني الرحمن الرحيم جنة برنيجرا ما شاء الله هي كان لتشو توكو أكاتا لمتيني ما شاء الله مكا ربيتي مكا الله ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء الله أكبر الله أكبر أكنا ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء أكنا لال أكنا وعليكم السلام سينا ورم رفتن أكنا متيني مي أكنا ما شاء الله الله أكبر الله أكبر وصويا سري الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله إسنتي مرة ما خدتها إسنتي نقدر بقى عمري تيا إسنجلا يوم في تدلش ينانكو والله يوم عمري تيا أكنوتي إسنجلا في تدلش ينانكو مالف ربين سمو غاري سنيخني قوما وان اتيمن قبض ربين سنيخني خنا درن سني هذا جزاكم الله خير الجزاء ما شاء الله تكبير 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 تافيلي اللي فدا دفع تكبير تافيلي اللي إيجا ولا ما نمي الرحمن في الرحيم كن مكا دبلتا إسا مكا إساتي وانكو وديمو إيجا وديمو خن إلهي الله جامو قبرما وهم درا إني توقف خن خباسات بكماتي مكان سا الله جامو خن مكان سا دبلتتي رحماني في رحيم جي في موقاسي أما اللي ما شاء الله سنين هذه بيستم أما اللي إسا نها في أرجات يجتشو ما شاء الله تكبير 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 إيجا ربي سن راجالته ربي سن يجاجراته ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء أكمل يقول مين اللي يقول جزاك تسنين الكتابي الله أكبر يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إلي وليس السورة ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء أكنا ميتي تقع إلي في تكبير ذا ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء أكنا لا هاي ماكا ولي قالت يما ديبسني ماكا قبرما الله جامو بكما مكان ساها جلقبا صفات الدين أما اللي إسا مكان سا دبلتا رحماني في رحيم جامو خني كان رحماني في رحيم ما جني إسا نها أرجا يقاو رحمتا نما قودا نما في فتانيتا أفان رموتي رحمتا ولي قودا جيشون وليفناتي وليفرجوما جيشون خنافو رحمان إسا الدنيا رتي وهنداتي عالمين خجنة رحيم خاخراتين ما شاء الله أماس الحمد قفا فدا جتي الحمد جو قفا نابريسا ما شاء الله أما يسني تران تيسن نقراسيسا الله أكبر
Allahu Akbar. Egaa wanni hojjechuuf deemnu wanni godhamu hundinuu maqaa isa Allah jedhamu kan maqaan dabalataa Rahmaan Ifreem maal maal jennee ilaallee jira. Isaatiin maqaa isaatiin waan goonu goonu hayyee jalqabna. Alhamdu maal jechuudha? Alhamdu barreessaan jeesa barreessii jee rabbii warra jannataa jeesi haa barreessu barreessi rabbiin jarri kun warra dhugaan sifatiyya barachuudhaaf waan hin jeen ajaja godhuudhaaf itti laffee jee rabbiin jannat qooda warra jannatul firdoos keessatti isin haa barreessu. Jazaakumullahu khairal jazaa barreessaa. Alhamdu 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 maasha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yaa rabbi yoo jazakumullahu khairal jazaa yaa ilmaan kiyya bagaan lakkuu isin dalee bagaan lakkuu dilee isin dalee bagaan lakkuu dilee hedduu isin dalee maashaallah maashaallah rabbi isin haa jaalatu rabbi isin irraa jaalatu Allahu akbar sanali maashaallah Allahu akbar takbiir egaa hiikkaan fudhachuu qabna maal sitti faaruun faaruudha cufa hin beekamne faaruun cufa hin beekamne jechi al jedhu maal godhe jenne faaruun hundinuu beekamtuu taate faaruun beekamtuu taate faaruun jechuudha faaruun cuftii aliin beekamtuudha faaruun jechinaa joohun waan beekamtuu ta'e baasee jira sitti faaruun hundi faaruun beekamtuu maashaallah mee takbiirtaa fi lilli oofaa deeqaa kunan qabnaa dafi deeqaa kunan qabnaa oofi ilillii fi ilaasitti naa kana laallee jira as keessatti ilaasinni bitakaa faaruun hayyee takbiirtaa fi ilillii hafarsaa dafi ilillii hafarsi lillaahis barreessaa lillaahi barreessi dafi lillaahi jechi lillaahi ja'us dhaamsa qabaa lillaahi lam kisraatiis yaadadhaa barreessaa lillaahi maashaallah isiniin dabarsaa qotaame isiniin liqimsaa isiniin fixaa'u isiniin liqimsee isin dhabamsiisaa'u akka nam tokko warri keessanillee nan gaafanne hiikaa lillaahi jedhu afaan oromoo barreessi hiikaa alhamdu faaruun jennee faaruun hundi faaruun beekamtuun faaruun lillaahi jechi lillaahi jedhu afaan oromoo maal jenne isin liqimseetiin hogguu warri keessan na gaafate hin agarree deemaa na kasasaa yoo feetan na fattashadhaan jaan maashaallah dafa lillaahi allahu akbar rabbi isin haa gammachiisu hedduu na gammachiistanii rabbi hedduu isin haa gammachiisu yaaboo karakkatees rakkoo haa baasu osoo inni quban qabne jara من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سناغد إذا ربي صداته ركون درا فرماتني غدا في أملي بك إني ياني راي رزقا أرجوما فرجي قرآن يسر ربي دبته سن سناغدو سن راجع ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء الله أكبر
Egaa lillaahin Allahaaf jenne. Eenyuufi Allahaaf yoo tidaanee Allahaaf jennee sumaa rakkoon qabu. Allahaaf yoo jenne jechi ciroo hirkataa fi ciroo dandeeyaa jiraami umaa fi yoo tidaane sumaa akkaataa loqoda naannootti. Kanaafuu Allahaaf jazaakumullahu khairal jazaa warri Allahaaf jettan hundi keessanuu waan tasniimiif hin ta'in maal? Waan tasniim hin ta'in takbiir ta'uu isaa. Ilillee erguu fi diddeeqa. Ilillee ergiif kaatiyyaa si ergiif. Dhumtee bakka gabbayii mooraadhaa haamii ergiif. Ilillee ala jiru. Maasha Allah. Takbiir tashan dafa osoo isaan nutti hin geenye. Faa duubaan Allahaa fi iyyoo si idaanees faaruun Allahaa fi yookaan Allahaaf jennee yoo dhaabnees ni taa'umaa rakkoon qabuun jedhe. Faan hafuun qabdu. Faaruun Allaha yoo jenne dhaamsan kannu. Alhamdu Allah hiikaa garagaraa dhaamsi walitti hin qabamu. Kanaafuu lillaahi jechi laam kisraa qabu yoo jecha fedhetti aantee laam kisraa qabdu jalqaba maqaatiin dhufte. Inshaallah darsi boruuttiin riviizhin godhee bira dabarraa. Laam kisraa qabdu yookaan baa kisraa qabdu maqaa duraan yoo dhufte dhaamsi isii baan qubee naa jennuun dhaamna. Laam kisraa qabdu faan seeru qabdi. Maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Hayyee rabbiif. Rabbil aalamiin jennemma walitti barreessa. Yoo jechi rabbi jiru kun taligaa jechuun isin ulfaate rabbi jettanii fudhachuus hin dandeessan. Warri rabbuma beene jettanii sumaa rakkoon qabu. Akka dhaamsi jecha rabbi jiru kun bal'inaan isinii galuufiin afaan Oromootti himee taliguu tajaajiluu fi to'achuu jee yoo isinii ulfaate sumaa hin qabu. Rabbil aalamiin ka jennu rabbi jecha aalama jiru kana afaan Oromootti hin barbaada. Aalama jedhu kana hiikkaansaa afaan Oromootti akka barreessanii barbaada. Rabbi jettaniis afaan Oromootti kaniin an godhe jettaniis maashaallah. Garuu aalamiin jecha al-aalamiin jedhu afaan Oromootti hiikuudhaan fedha. Maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Allahu akbar. Hayyee humaan qabu. Faaruun rabbii fi jechuunis humaa hiikkaan qabu. Afaan Oromootti inni maqaa Allah jedhamu sani nuti rabbi jennee yaamna hedduun keenya humaa rakkoon qabu. Faaruun rabbii fi rabbii aalamaa jettus humaa hin qabu. Allahaa fi jettus rabbii fi jettus hiikkaan nuti jecha Allah jedhu san hiikkaa rabbi jedhuun afaan Oromootti waan fayyadamnu jecha rabbii fi jennus humaa rakkoon qabu. Rabbiin baannu san beekamaadha. Isa Allah jedhu sanii humaa rakkoon qabu. Maashaallah rabbii fi horii jettaniis jazaakumullahu khairal jazaa. Allahu akbar. Maashaallah. Allahu akbar. Asanki yakana warasa. Maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Egaa rabbil aalamiin ka jennu san rabbii uumama hundaa jechuudha. Rabbii uumama hundaa yookaan gooftaa uumama hundaa jechi gooftaa jedhu
hiikkaansaa dhaamsaa wajjin inshaallah wanta keessa ilaallaa jechi gooftaa jiru rabbiin ni jaamamu hin jaamu hogguu akkam jaama hogguu akkam hin jaamne inshaallah aqiidaa keessa ilaalla. Ammaaf rabbii uumama yookaan makluuqa hundaa hate yookaan tajaajila too'ataa fi tajaajila uumama hundaa hate kan taligaa uumama hundaatiin dhaabbatu waan isaan fedhan saa isaan fedhanitti too'atee kan nuuf jechuudha. Jazaakumullahu khairan jazaa. Maashaallah rabbi isin irraa jaalatu rabbi isin hojii jiraatu. Egaa hanqamta akkana gammachiistan hin beeku. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim as keessa dubbannee jirra. Jechi Ar-Rahmaan Ar-Rahiim jawuu hiikkaasaa as keessa dubbannee jirra. Maashaallah umrii dheeraddaa jazaakumullahu khairan jazaa. Egaa suuraa Faatihaa kana akkanatti hogguu oofnee finne ikhlaasii fi muawwizateeni lameenis akkana gisee finne tabbatis akkasitti akkana yoo deemne akkuma qaraatii juuza ammaa hogguu qaraanu bilcheeffannee hogguu kana qaraanu ulaagaa tajwiidaa eeggannee deemnutti juuza ammaa kanaas tafsiira isaa hogguu akka ammaa kanatti oofne jechatti oofne wilii sheekha guddaa taatan lafzii qara'uu fi tafsiira isaatii wajjiin tafsiira bal'inaa osoo hin ta'in ibaaraa hiikkaa akka ammaatti irra haa jechuudhaan baqaraarraa gad eegaltanii oofuu dandeessan inshaallah. Egaa rabbii warra akkanuma wajji turee rabbiif jecha qara'uu fi wal qaraasisuun warra rabbii jecha dhimma wayii dhimma haajaa wayii osoo hin ta'in dhimma haajaa rabbii qofaaf warra wajjiin ilaanqaa oofnu warra wajjiin turu rabbi nu haa godhu rabbi isin haa jaalatu sidraa isa haa jaalatu. Egaa maashaallah sagantaa bareedduu akkanatti itti gammaddan tana ani gammadeetiin jira. Sheer walii godhaa hiriyoota keessaniifis ergaa wantatti illee taatu piraayiveetii miseejitti illee taatu maashaallah. Darsiin tun hedduu tattaafattanii warri irraa gammaddan yoo jiraattan rabbi isin irraa gammadu. Egaa adda bahuuf yaanaa rabbi isin irraa jaalatu inshaallah. Saan geesse jettii tasniim saan geesse jettee waan hin jiru tabiraallee hin jiru boruu ni deemna inshaallah. Nagayaan na jiraadhaa. Boruu itti fufa lakkii boru itti fufu mee boru aqiidaa qabna silaa boru itti fufu warri jettan lakkoofsa takka warri boru itti fufi bakka itti dhaabne irraa eegallee fixuu qabnaa warri jettan tunis aqiidaa keessatti wanni himamuus asmaa wasifaatiinis kanumarraa kan himamu aqiidaadha kunis. Kanaafuu dhaamsa kana sifa allaati kan himu jiru sifa rabbii ol ta'eeti himu jira. Kanaafuu boru suuraa Faatihaa kana walitti dhaabnee finna warri jettan lakkoofsa takka barreessaa dafaa lakki aqiidaa gooneetuma isin irraa goone warri jettan lakkoofsa 2 boruun fixu walitti dhaabuun kaa walitti dhaabii suuraa taani suuraa muawwizateeniitii fi kana kan walii qaraanu adda qoqqoodaa guyyaa sagantaa goonaati. Suuraa Faatihaa kana walitti dhaabii nuu fixi warri jettan hiika lakkoofsa takka barreessaa. Tasniimis caala. Faayoo Jaafareessaa amma dhufta. Sheer godhadhu Faayoo Jaafar. Sagantaa mi'ooytuun tu sin dabrin. Sagantaa mi'ooytuun bareeduun tu sin dabrin. Wallaahi laazim. Sheer godhadhu irra deebii ilaali. Hayaa Faayoo Jaafar. Hayyaa na caalan boo. Tasniim si caalan. Inshaallah abshir ni finna. Si dura jee. Anaa bira siin jee jetti tasniim. Inshaallah egaa yoo rabbi fedhee akkuma ammaa kanatti hubachaa suuraa Faatihaa maaliif wanni walitti dhaabnee wal jalaa qabachuu qabnuuf guyyuu ni qaraanaa hiikkaas beenee hiikkaa jecha kana booda goonu jecha qubee yoo jijjiirame hiikkaa biraa kan akkan taane hiikkaadhaas sirriitti hubachaa deemuu qabna. Kana booda bakka du'aayitti akkamma amma dura sagalee irratti himetti bakka du'aayitii fi kanaachi obbo kana booda finne wanni jaamu yoo haxaan xiqqoo jallinii tokko dhufee
ni kadhanna jennee ifa baaruun mala waan biraa jechuun mala. Kanaafuu inshaallah walitti dhaabnee finnaa nagaa na jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa'aatiin galgala PM irraa hamma PM 10ti. Akka lakkoofsa biyya teenyaa halkan irraa sa'a 3 irraa ilaan halkan irraa sa'a 4 jechuudha. Nagatti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilaan qaburuutti turtii